Sawaan intarneeta ajaa'ibaa gallakkiseera. Namoonni sawaa qabdan waa kanatti fayyadamaadha. Wanti kun waan hedduu bu'aa qaba. Bilbila keenyaaf illee waan hedduu takka nu fayyada. Saffisa intarneetaatii fi akkasumas warroonni aappii garaagaraa fayyadamtaniif sawaan hedduu waan hedduu gabbuuseera itti fayyadamaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan baga jiraattan isiniin jecha an Adam Tuubeedha. Karaa YouTube channel kiyaan akkasumas warri karaa TikTok na hordoftan Adam Walloo jedhama. Like, share, subscribe gochuun dagatina YouTube channel kiyyalleedha. Akkasumas barnoota hedduu amma dura galakkise of keessa achi keessa jira waan ta'eef achi keessa dhaqaa irraa fayyadamaa isin jedha. Warroonni amma dura TikTok kiyya jalatti hordofaa turtan TikTok kiyya ka dura akkaawuntii sadaffaadha kun ka afuraffaadha waan ta'eef barnoonni amma dura TikTok kiyya gubbaarra galakkisaa ture guutumaan guutuu waan gubatee jiruufu barnoota guutuusaa haga ammaatti kan galakkisaa jiru viidiyoo 990 waan ta'u YouTube channel kiyya jala jira. Wantoota hedduu irraa barattanii dhaqxanii yoo daawwattan like illee godhuu dhabdanii subscribe illee godhuu dhabdanii barnoota sanirraa bu'aa buufattan anaaf waan tokko jedhee yaada. Warri bilbila sawaa qabdan yookaan sim kaardii sawaa warri qabdan intarneeta gatii ajaa'ibaatiin galakkisaniiranii namoonni bilbila sawaa qabdan sim kaardii sawaa qabdan aappii bilbila keessan aappii malatti intarneeta saafii akkaataatti fayyadamuu dandeessan. Najmaa yookaan urjii dhoytanii ergasii immoo 8 yeroo 3 dhoytan ergasii shubbaa kana dhoytanii jechaadha. Ergasii inni bilbiltan erga bilbiltaniin booda akkanatti isinii tarreessee fida. Waggaa isinii tarreessee fidu kana jalqabarra ka jedhu kun riyaala 89 maal kenna walumaan laala. 89 ani amma itti fayyadamaa jira. Geegaa 10 fi bilbilammoon biyya kana keessa guutuu sim kaardii fedhe irratti bilbiltaa jecha daqiiqaa 1400 akkasumas intarneetammoon geegaa 10 fi sooshaal miidiyaa guutuu bilisa siif dalagee jecha geegaan 10 kun akkanuma ta'a. Akkasitti hubadha. Katti aanammoon waan hedduu of keessaa qaba. Kanatti aanu 150 illee ni qaba 115 illee ni qaba. Ka 150 kun walumaan laala. Ka 150 kun geegaa 40 geegaa 20 ka qabu kun sooshaal miidiyaa intarneeta isaa fi geegaa 20 akkasumas immoo sooshaal miidiyaa geegaa 40 sii kenna jechaadha. Kun dafee namarratti sidhumuu danda'a gatiin isaallee guddaa. Ka 115 jechaadha. Ka 115 lakkoofsa sadii irratti argama. Hedduu of keessaa qaba. Ka Itoophiyaallee riyaala 6 daqiiqaa 14 ni qaba gulii tokko ta'a. Kun ka 115 daqiiqaa 700 bilbila biyya keessa lakkoofsuma feete irratti geegaa 25 saafii fi akkasumas geegaa 35 sooshaal miidiyaa siif kenna jechaadha. Kunis homaan jedhu bareedduudha. Waan hedduu of keessaa qaba. 70 illee ni qaba, 50 illee ni qaba, 65 illee ni qaba. Ka Itoophiyaa ka birri 10 daqiiqaa 25 torban taa'uu fi akkasumas ka birri 6 daqiiqaa 14 qaba jechaadha. Kun akkanatti isinii fida akkasitti irraa fayyadamtan. Erga yoo hidhachuu barbaadan lakkoofsuma san irra dhoytanii erga lakkoofsa tokko dhoytaniin booda ammas deebitanii lakkoofsa tokko seenditti jettanii isinii fidhamaa jechaadha. Amma akka fakkeenyaaf ani har'a hidhadheen jira erga hidhadheen booda waan hedduu irraa fayyadameera. Sooshaal miidiyaa hundatti fayyadamaan oole akkasitti ilaalachaa jira kunoo. Geegaa 10 naa kennabsanii fi intarneeta saafii sooshaal miidiyaa guutuu naa kennabsan irraa kunoo waa tokko hin hir'isne jechaadha. Waa tokko hin hir'isne amma wantoota biroo waan inni sooshaal miidiyaan naa fayyadamsanii alatti geegaa 10 sanirraa murata. Kan kana ala sooshaal miidiyaa guutuu irratti waan banaadha jecha baatii tokko guutuu aappii malatti siif dalagaa jecha aappiin tokkollee dalagsiifaa hin jiru. Aappiin warroonni intarneetni amma dura aappiin dalagsiisaa turre aappiin bilbila keenya ho'uisa bilbila keenya dadhabsiisa dirqama nutti ta'ee malee aappiin bilbila waan intarneeta fayyadamuun gonkumaa hin ta'u jecha. Hiree kana namni qabdan namni sim kaardii sawaa qabdan waa kanatti fayyadamaadha. Akkasumas aappii dalagsiisuu dhabuun shaanaa bilbila keenya nu qusata akkasumas baatiriin bilbila keenyarra akka umrii godhatu nu gargaara jechaadha. Itti fayyadamsiisaallee haalaan saffisisaa ol aanaadha. Intarneetisaa haalaan cima. Akkanatti itti fayyadamaa isin jedha. Like, share gochuun dagatina. Yoo viidiyoon kiyya isinitti tole haga barnoota dhufu walitti deebinuun nagaa naa turaadha. Gaaffii yoo qabaattan komentii jalatti naa barreessaa. TikTok kiyyallee follow gochuun dagatina.